Artistii Kadir Martuu akkamiin miidhame, eenyuttis miidhee, yoom miidhame, namoonni dhuunfaa maaliif jibbu, maaliif immoo jaallatu, Artistii Kadir Martuu Oromoof maal godhe, Oromoon immoo isaaf maal godhe, yeroo ammas maal keessa jira kan jedhuu fi jiruu fi jireenya Artistii Kadir Martuu qabannee dhufneerra. Isinis hanga xumuraatti nu faana turaan waa'ee isaa gad fageenyaan qabannee dhufneerra. Akkam jirtu hordoftoonni Eebbaa Broadcasting. Warreen maatii keenyan ta'en ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa. Komentii jalatti yaadaaf qeeqa qabdan nuuf ka'a. Share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisa. Artistii Kadir Martuu bara 1990moota keessa nama biyya keessa taa'ee dararaa fi dhiibbaa uummata Oromoo irra gahaa ture dandeettii aartii Rabbi kenneefiin sagalee isaan uummata isaa kakaasaa turedha. Bara 1998tti siidiin kilippii muuziqaa Artistii Kadir Martuu Artistii Abdii Ibraahimii fi Alii Saabetiin waliin mana muuziqaa Abbaa Gadaattiin maxxanfame. Artistiin kun walleewwan warraaqsaa sabni akka mirga isaaf falmatu kakaasaniin beekamam, ammoo ofiis uummata Oromoo biratti akka qabsaa gameessaatti ilaalamam. Seera qabsoo keessatti cabuunis cabsuunis ni jira kan jedhu Artistii Kadir, an saba kiyyaaf hojjedheen cabe isaanis waan gaarii ani hojjedhe kana inaafanii na cabsan jechuun aarsaa saba isaaf kaffaletti akka hin gaabbine dubbate. Yeroo sana kan isaan na cabsanii eelaansaa ammallee na dhukkubaa isa kanaaf wal'aansa baqaqsanii yaaluu naaf taasisan jedhe. Lafee isaa cabee wal'aansa dhabee ture, amma yeroo baqaqsanii yaaluun taasifamuuf akka itti ammaate hime. Lafee cinaachaa na cabee ture, baqaqsanii yaaluun wal'aanameera, bakka biraan nagaadha jedha. Artistii Kadir Martuu umurii isaa ijoollummaatti wallee eegale. Walleewwan warraaqsaa seenaa fi jaalalaan beekamam. Sababa walleewwan isaa mootummaan miidhaa irraan gahaa akka ture kan himu Artistii Kadir, sochii qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wayitaa hirmaachuu eegaleerraa miidhaa hamaa dhamdhamaa akka ture BBC'tti hime. Eelaan amma hospitaala isa galchee sireerra isa ciibse kun waggoota dura Booranaa magaalaa Yaaballootti isa mudate. Qeerroo bilisummaa Oromoo leenjisee ergan eebbisiisee booda halkan magaalaa Yaaballootti dameen tikaa wayyaanee na marsanii na caccabsanii yeroo sana baay'ee miidhame. Yeroo sana sababa uummata Booranaan lubbuudhaan akka oole kan himu Artistii Kadir, Boorantichi nama tuffatan saree jalatti dhaanan jechuun bee na baraare jedhe. Artistii Kadir Martuu ijoollummaa isaarraa eegalee jireenyi qormaataan guutame akka dabarse ammallee akkasumatti akka jiru BBC'tti hime. Haadha kiyya ijoollummaattan dhabe, abbaan kiyyas qabsoo kana keessatti maraatee dhabame, waggaa 30 guutuu takka jireenya waan jedhame argeeyyuu hin beeku jechuun haala keessa darbee fi ammallee keessa jiru ibsa. Kadir Martuu artistii walleewwan kilippiin hojjetamaniin uummata Oromoo biratti jaallatamudha. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horateedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee an quba hin qabu, an Oromoo jechuu qofaan quba qaba jedhee siree isaarra ciisee BBC'tti dubbatam. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufe dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaachee amanam. Walleewwan warraaqsaanis beekamtii horateedha. Inni garuu beekamtii waan jedhamu kanallee ani quba hin qabu, ani Oromoo jechuu qofaan quba qaba jedha siree irra ciisee jirurraa wayita BBC'tti dubbatu. Jijjiirama siyaasaa amma biyyattii keessatti dhufe dhugoomsuu keessatti wareegamni inni kaffalaa ture qooda olaanaa akka gumaachee amanam. Gaafa qabsoo eegallee wanti amma arginu kun tokkollee hin jiru. An miidhame kun hunduu dhufuutti ofiinan boonam. Artistii Kadir Martuu walleessaa nama fudhatamummaa guddaa qabudha. Garuu addunyaa hojii malee addunyaa faayidaa argee akka hin beekne dubbatam. An dalaguu malee waa'ee addunyaa kanarraa quba hin qabu, takka maallaqa Oromoo irraa guurradhee hin beeku. Qabsoo Oromoof waama kiyyan itti fixe. Artistii Kadir Martuu Harargee Bahaa magaalaa Qophootti dhalate. Haati isaa ji'a ji'atti irraa boqotanii. Abbaa fi haattis Martuu akka jedhutti erga bara bulchiinsa TPLF'tiin duuba qawweedhaan lafee cinaacha isaa cabsanii hanga yoonaa wal'aansa sirrii argate hin beekum. Ani takka of yaadadheen beeku, Oromoof yaaduu malee ofiif yaadeen beeku, waa'ee jiruu tiyyaa, waa'ee hilmaanii, waa'ee haadha manaa yaadee hin beeku jedhe. An erga dhibameen of argee, erga qaamni kiyya dhumeen of argee, kanaafuu mana yaalaa deemuun amma dirqamate. Artistii Kadir yeroo ammaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu lafee cinaacha isaaf taasifame milkaa'inaan xumureera. Eelaa biraa qoma isaarraa qabaatu ammallee
dhukkubaa jira. Eelaa dhukkubbii biraa qoma kiyyarraa qabaa kanatu infekshinii amaanatti ta'ee jira. Isa kanaaf qoricha naaf kennaniiru jedhe. Akka inni jedhutti qomni isaas kan miidhame reebicha sukkanneessaa bara bulchiinsa TPLF irraa jedha. Artistii Kadir Martuu UK magaalaa Manchesteritti dhukkubsatee hospitaalatti yaalamaa akka jiru BBCtti himeera. Gidduu kana dhukkubsachuu artistii kanaa irratti namoonni yaada isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jiru. Namoonni hedduun dhibee isaan daran yaaddoo ibsani. Artistii Kadir Martuu hospitaalatti yaalamaa jirurraa BBCtti wayita dubbattu eelaa bara dheeraa miidhamee akka yaala argachaa jiru ibse. Sagalee laafaadhaan waan keessa darbe yaadatee wayita BBCtti himu imimmaan qabachuu dadhabe. Dhibee waggoota 20 oliif obsee qabadhee jirutu jira, wayyaaneetu na cabse jechuun ka'umsa dhibee isaa dubbateera.